Dhiira afur dabareen nyaachisaan ture. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti maatii kiyya biratti ergan baradhee booda fedhii kiyyaan heerumattin seenee jaalala kan hin eegale yogguun kutaa 6ffaa baradhudha. Jaalalleen kiyya immoo yeroo sanatti kutaa 8ffaa barata. Kutaa 8 erga xumuree booda abbaan isaa kanaan ol hin baratiin qe'ee kanatti ati hangafa waan na taateef fuudhiitii qabeenya kana ammaa kaasii to'adhu ani umriin koo ol deemeeraa jedhee ilmoo isaatti himaam. Innis duruu barnoota hagas mara hin jaalladhu fedhii maatii kootiin dhiisi jedhamee niiree jedhee dhiisee qabeenya maatii isaa to'achuu jalqabee. Abbaan isaa kun haadha manaa lamarraa gara ijoollee 13 qabaam. Haa ta'uutii garuu walakkaan ijoollee isaa du'aan addunyaa kanarraatii boqotaniiru. Jaalalleemti kiyyallee kan dhalatu haadha manaa lammaffaarraa sanuu obbolaansaa 3 hangafti jalaa boqotaniiti ofii inni hangafa jedhama. Sababiin du'a ijoollee isaa maal akka ta'e sirriitti beekamuu baatus haa ta'uutii garuu abbaan isaa qabeenya namaa nyaataa kanaaf rabbi immoo karaa kana haaloo isa bahaa jiraa jechuun namoonni ni haasa'u. Jaalalleen kiyyas waa'ee jiraachuurraa waa'ee du'uu otoo ittaa isaanii isatti tola. Obboloonni isaa hedduun waan dhumaniif ofii innis yeroo gabaabaa keessatti nan du'a kanaaf bultii dhaabbadheen ilmaan horadheen darbuu qaba akka obboloota koo guddina toon fixiin dargaggummaarra toon gahiin hin du'u jedhee yaada ture. Kanaan waggaa 2 jaalalaan yeroo gaarii erga waliin dabarsinee booda jaarsa ergatee nikaan nuuf taasifamee guyyaan aruuzaallee murame. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti hiriyoonni koo na waliin barnoota baratan ni duutee amma heerumtaayii bar yoo heerumte mana saagaltaa sanii sirraa dhalcha waggaa waggaadhaan ilmaan deessaaf akka hiriyoota kee biyya arabaan deemtu maallaqa kan jedhame hin lakkooftu waggaa 2 waggaa 3f achi bayitii laayifii namni argee dhufu arguu qabda jechuun na gorsanii. Anis nama baadiyyaadha mitire waa'ee biyya hambaan beekuum gorsa hiriyoota koo tole jedhee fudheen battaluma jaalallee kiyyaatiin aruuzni kun dhaabbachuu qabaa haa dhaabbatu guyyaan muramee jedheen deebiseefi. Kanaan innis wanta hundumtuu haala sirriin deemaa jira mitii rakkoo maaliitu jira jedhee na gaafate. Anis ammaatti heerumuun barbaadu ati bar yoo na fuute manuma keetti na galchitee ilmaan narraa dhalchitaa magaala biyya hambaa bahuu waan dubartiin godhattu godhachuun narraa dhaabbataa kanaaf na fuudhuu dhuguma barbaadde yoo ta'e maallaqa aruuzattiin qopheessitu naaf kenniitii gara biyya hambaatti na ergii waggaa 2 hojjedheen maallaqa keessiif deebiseen meeshaawwan na barbaachisan godhadheen siinillee hojii si jalqabsiiseen gaa'ela keenya haala ammayyaa fi ho'aa ta'een godhannee wal fuunaa jedheen deebiseefi. Yeroo kana inni baay'ee aaruun akkam kana jettaa waggaa 2 guutuu yeroo na waliin turteetti yaada kana guyyaa tokkoofiyyuu natti kaasteen beektu eenyutu siitiin natti gorsee ergee jedhee na gaafate. Anis deebiseefiin bar amma yoo wal dhiisne anattis sittis wanti nutti hafu hin jiru gatii niikaaf natti baaste yoo ta'e immoo siifan kanfalaa jedheen itti boone. Innis aaruun filannoo gara biraa waan dhabeef magaalaa Finfinneetti na ergee hiriyoota koo dubartootaa 3 waliin paaspoortii baafannee viizaan keenya hamma deebi'utti eeggachuu jalqabne. Viizaan keenyis dabareedhaan torbee 2 baatii 1 baatii 1f torbee 2 sadan keenyaa fuudhufee gara biyya hambaa bakka garaagaraatti imala keenya taasisne. Kanaan nagaan gaheen akkuma dubartii kamiyyuu mana namaa galeen hojjechuun jalqabe. Maalis yoo ta'e waan haaraa arguun waan haaraa baruun nama gammachiisa mitire bagan biyya hambaa dhufeen jedhe. Hundaafuu manas yeroon jiru hojiin naaf hin oolu harka caalu mana keessa anumatu hojjeta.
kan biyya hambaa kana adda kan isa godhu boqonnaa dhabuu isaati. Wantoota inni fayyade garuu ani kana dura moobaayilan qabu, feesbuukii, vaayibariin qabu, biyya hambaa dhufeen nan banadhee maallaqa itiin abbaan manaan kiyya na ergee fi sanaan booddee maatii kiyyas gargaaruun innis kanan godha, kanan bita, kanan hojjedha yeroo naan jedhu yeroo yeroodhaan itti erguun dhumarratti mana qorqorroo luukii 80 dhoqqeedhaan ergan ijaarsifadhee booda waggaa 2 xumureen lafti biyyi nagaadha jedheen gara biyyaatti galee. Haa ta'uutii garuu biyya galeen wanta ani yaanne hin eegnetu na mudate. Abbaan manaan koo manan ani ijaaretti dubartii gara biraa fuudhee aruuza godhatee ulfeessee na eegee. Maali kuni jedhee yeroon gaafadhu atis isheenis lamaan keessanuu haadha manaa kiyyaa jedheenaaf deebisee. Kanaan ani haadha manaa lammataa fuudhuu kee na eeyyamsiisuu yookiin immoo beekuun qabuuyii jedhee yeroon gaafadhuuni dhiira isa kamtu haadha manaa lammataa fuudhuuf haadha manaa kan jalqabaa eeyyamsiisaa? Lamaan isaaniiyyuu qixxeetti bulchuutu dirqama isaadha malee jedheenaaf deebisee. Anis qabeenya ati horteen malee kan ani horeeniiree kan ati lammata fuutu yeroon jedhuuni kan kee jechuun kan koo jechuun immoo kan keetii jedheenaaf deebisee. Ani immoo deebiseen seera akkanaan beekuu amma dafiitii niikaa kiyya narraa buusii jedheen gaafadheeni. Hin buusu yeroo naan jedhu maatii kiyyaatiin anaaf namni kuni hagaarraatti wal bira geenyeen beeknu. Dhimmattiin haadha manaa lammataa ta'ee isa waliin jiraadhu hin qabu. Seera shariyaatiin nama kana narraa qabaa. Ani jireenya gara biraan barbaadaa jedheen deebiseefi. Aariin fuudhuu isaa kan maatii kiyyaallee waan na ta'eef maatiin koo tole jedhanii seera qabeessaan narraa hiiksisanii karaa seeraan immoo himadheen maallaqan biyya hambaatii ergaa ture nagahee waliin walitti qabeen tokko lamaan kan falchiiseen qabeenya warrasaa gurgursiiseen mana godheen daa'ima godhadheen maatii kiyya waliin ganda tokko keessa nan jiraadha jedheen kan hin yaade. Naaf milkaa'uu didee baatii 7 himannaarra tureen gara biyya hambaatti deebi'een malee. Kanaan biyya hambaas dhufeen baatii muraasa ergan dalagee booda dargaggoo tokko waliin baree. Dhiira biyya Araba kana keessatti jiru heerumuu mannaa heerumni otoo dhaabbatee baay'ee bareedaadha. Mannin si'a kana gale mana bareedaa maadaamiin illee anaaf haadha koorra naman jirre ture. Baay'ee naa yaaddi. Hojii mana keessaallee nyaata dhugaatii kan abbaa manaasheef kan ishee anatti hin buttu ofii dalagatti. Hojii hedduus nyaata Araba kana keessatti hojjetamu harka isheetiin hin bareem. Haa ta'uutii garuu nama kana waliin wantan wal bareef qofa bahii ala waliin jiraanna naan jedhee mana ishee dhiiseen tasgabbaa'een kanan hojjechaa jirurraa adda baheen bakka inni jiru dhaqeen hojjechuun eegaleem. Ergan isatti dabalamee boodas maatii kiyyatti meen ni kaanniif taasifamee hiriyoonni keenyi bakka argamanitti aruuza godhan jireenya keenya waliin jiraachuu jalqabne. Jalqabarra anaaf namuma nagaa nama gaarii ture. Anis amma abbaa manaa gaariin argadhe jedheen garaa koo guutuun waliin jiraachuu jalqabeen baatii 5 yeroo waliin gunnu ulfa baatii 3 ta'eefi sanaan booddee abbaan manaan koo kun amma ulfataateetta hojiis dhaabinaan jedhee naaf yaadeeti jedheen tole jedheen mana galeen yeroo sanarraa kaasee wanta inni fiduun jiraachuun jalqabee. Haa ta'uutii garuu kan inni mana taa'inaan jedhe sababa argatee dubartiima biyya keenyaa naannoonni hojjetuuti hojjettu waliin hariiroo jalqabeera. Guyyaa tokko otoo san eeyyamsiisiin ishiillee mana ishee waan hin beekuuf bakka hojii isaan deemee nan isa dhabee bilbileefiin eessa jirtaa jedhee yeroon gaafadhu gaaffii maaliitii bakka hojiin jira kaa jedheenaaf deebisee. Anis haaya rakkoon qabu jedheen kallacha gara mana sanaa deemeen balbala rukuteen itti baneen seenee. Abbaan manaan kiyya daa'iman garaatti godhadhee fi dubartiin shakke waliin weelluu sirba qamar banatanii paantii duwwaadhaan waliin sirbaa otoo jiraniin argee. Bakki kun bakka hojii keetii jedheen gaafadheeni. Afaan isaatiin shaarmuxaa bakka kana eenyu kootu siin jedhee na kabalee.
kan inni kabalamuu qabu ani nan kabalameem. Aareen mana kiyya deemuu dhiiseen mana hiriyaa koo tokko deemeen wantan ta'e timuun ittiin boo'eem. Torbee lamas mana isaatti deebi'uu dhiiseen hojiillee barbaaddachuun eegaleem. Haa ta'uutii garuu torbee lama booddee dhiifama na gaafatee anis daa'ima isaa garaatti waan hin baadhuuf namaan wanta natti dhufeef dhiifama godheefiin mana tokko keessa waliin jiraachuutti fufneem. Kanaan ammallee nagaa uumuuf yaaleen ulfi daa'ima garaa kiyyaa baatii torba yeroo guutu anaa fi abbaan manaan kiyya kun dhimma ta'e irratti wal lollaamu. Kanaan innis narraa deeminaan jedheem. Eessan dhaqa biyya ormaan jiraa mana haadha koomoo mana abbaa kootu naannoo kana jiraa jedhee yeroon deebisuu fi bakka barbaadde deemuu dandeessaa sin barbaadu naan jedheem. Anis bakka hin deemuu hin qabu jedheen firaasharraa deemeen yeroon taa'u mana kanaa bayinsiin jedhamitii jedhee harka tokkoon kaballaa na rukutee lafatti na dabalee battaluma daqiiqaa otoo hin guutiin dhiigni gadameessa koo keessaa dhangala'aam. Mana yaalaas na geesseem. Daa'imni garaa koo keessatti du'ee na keessaa baasaniim. Kanaan abbaan manaan kiyyas helaa kunoo hereen keenyi tokko waan hin taaneef daa'imni ati ulfoofte ni du'ee rabbitu midhaaniif bishaan keenya tokkon goonee jedhee kanumaan anis irraan adda baheem. Eegan irraa adda bahee yeroo garaa garaatti dhiifama na gaafachaa ture. Haa ta'uutii garuu har'a daa'ima kiyya kan ajjeese borimmoo lubbuu kiyya ajjeese suuf duubatti kan isa deebisu waan hin jirreef gonkumaa sin barbaadun jedheeniim. Kanaan mana dallaalaa deemeen ammas hojii barbaaddadheen mana namaan galeem. Bakkan galeef haati manaa obboleettii kan taatuu fi intalli Oromoo bira kan hojjettu jirtiim. Yeroo garaa garaatti mana keenya waan dhufaniif ishee waliin wal bartee obboleessi ishee dubartii biyya Arabaan barbaada wal na barsiisi jedhee ana waliin wal barsiistiim. Kanaan ani dhiiran fedhu dhiirri na gaheera. Kanaan booddee ilmoo dhiiraatti siqeen haadha manaa ta'een jiraachuun barbaaduu yeroon jedhuun lakkii obboleessi kiyyaa nama akkanaa miti nama guddachuu barbaadu amma immoo nama guddateedhasi si harkaa homaa tokkoyyuun barbaadu ati qofti amanamtuu ta'uu fi jettee na janajjantee wal barree gaaffii jaalalaanaaf dhiyeessee tole jedhee fudheen amantaan keenyillee garaa garaa ta'ee otoo jiruu jaarsa gara maatii kootti akka ergatu taasiseen niikaa duraa ofirraa buuseen erga jaarsi ergamee wal baruun dirqama dhaatii anis hojii addaan kuteen dhufeen baatii lama waliin jiraadheen wanta inni qabu qabeenya isaas argeen boqonnaa koo xumureen gara biyya ambaatti deebiseen imalee nama kana waliin dubbiidhaan afaaniin baay'ee walii galleem baay'ees deemneem. Waggaa tokkoof baatii jahas waliin turreem. Hanga yeroo kanaatti waa'ee maallaqaa guyyaa tokkoyyuu natti kaaseen beekuum. Waggaa tokkoof baatii jaha booddee garuu konkolaataa gaarii argadheen haa ta'uutii garuu maallaqan namaaf liqeessee naaf deebisuu didanii konkolaataan bareedaa na darbuu isaatii jedhe natti dubbateem. Abbaa manaa koo dhamitire kan bitu anumaaf mana koofi jedheen hagamtu sirratee jedhee yeroon gaafadhu qarshii 400 dhabee jedhee natti dubbateem. Akka tasaa kan ani walitti qabadheeru naannoo 270 tureem. Anis hagi kun narra jiraa isa kaan immoo itti barbaadi jedheen maallaqa sana nan ergeefiim. Maallaqa ergeefiin torbee lama yeroon guunne keessatti mucayyoon dubaraa tokko karaa feesbuukii aaddii na gaafannaan deebiseefiin nama kana ni beektaayii jettee na gaafatteem. Anis eeyyeen abbaa manaa koodhaa jedhee yeroon deebisuu fi suuraa cidhaa abbaan manaan koo fuudheeru kan dubartoota 3 naaf ergiteem. Maali kuni yeroon jedhu maallaqa kee yoo duute malee ittiin ergiinii amma obboleettiinsaa gara keetti akka fidde dhagaheen otoo ati hin nyaatamiin siif dhaqqabuuf hin dhufee tooftaa garagaraa uumee maallaqa dubartootarraa fuudhee ijoollee maraachaa jiraa jettee natti dubbatteem. Ega maallaqa na harkaa fuudhee booda anatu qalbiidhaan hin qabne malee akka durii onlaayinii irratti nan eeguum ergaas naaf hin barreessuum. Kanaan yaa waaqa koo ati na baasi jedheen torbee lama booddee konkolaataa sana bittee jedhee yeroon gaafadhu maallaqni nan geenye barbaaddachaan jiraa jedhee naaf deebiseem. Hanga baatii 3tti ammallee nagaa turreem. Turtii
baatii 3 booddee maallaqa nan dhabee namnis naaf kennuu didee kan si bira jiru naaf ergii jedhee na gaafate. Ani immoo deebiseen maatii kiyyaaf ergeen jiraa jedheen deebiseefi eeyyama koo malee maaliif maatii keef ergitaa yeroo naan jedhu karaa maatii kiyyaallee natti hin dhufiin eenyu akka taate si bareeraa karaa ittiin maallaqa kana sirraan fudhummoo ana beekaa jedheen deebiseefi na arrabsee karaa hunda bilook na godhe. Mucayyoon isa waliin wal na barsiistes mana sanaa baatee bakka biraa galte. Edaa isaan lama ta'anii dubartoota biyya Arabaa irratti diraamaa akkanaa dalagu. Barbaachisnaan kaanillee miti maqaan isaallee maqaan ani beekuutiin hin jiru. Akkaawuntii baankii dabalatee maqaa garaa garaadhaan banatee qaba. Karaa kamuu qabsiisu yeroon dadhabu maallaqa koo nyaatameen hafe. Kanaan waggaa 6 biyyaan baa'u jedheen homaa dumbulloo tokko otoo hin qabaatiin dhiira tokkorraa dhiira tokkotti darbaa abbaa manaa 3tti ni heerume. Turtii waggaa 6 booddee namumti nama waliin haasa'uyyuu gaariidha jedheen barataa yuunivarsiitii baratu tokko waliin itti dabbaramuuf toora sooshaal miidiyaan haasa'uun jalqabe. Edaa namaan bifa hojjaa maallaqa qabeenya qofaatu nama mo'atu hin taane dubbiin illee nama mo'uu ni danda'a. Barrin dargaggeessa kana waliin wal bare bara barnootaasaa isa xumuraa baratti eebbifamudha. Yoo xiqqaate galgala hojii xumureen sa'aatii 3 ol waliif barreessinaa. Dhumarratti gaaffii jaalalaa yeroo naaf dhiyeessu ati immoo maal na gootee na biraa deemuufi jedheen deebiseefi innis maali dhiirri kaan maal si godhee si biraa deemeeraa jedhee yeroo na gaafatu seenaa jireenya koon amman ittime boo'aa aaraa gaabbaa hunda isaanitti hime. Otuu dubartii kaaniitii heerumtee heerumeera jechuu miti of jaallachiisuuf jecha gara jalqabaa ani durbadha jetti. Homaa rakkoon qabu kuni anarratti dhiibbaan qabu akka ati durban taane anis dhiirummaa koo hin eegganne kana dura dubartii 2-3 nan beekaa hundarra garuu kan caalu waliigaltee keenyadha jedhee waliin imala jaalalaa eegalle. Kanaan haasomtisaa waan natti toluuf barataallee waan na ta'eef maallaqan hojjedhurraa haga kanaa siif hin ergaa akkaawuntii keenaaf ergii jedhee yeroon gaafadhu lakkii ani dhiiraa ati immoo dhalaadha. Dhiiratu dubartii nyaachisa malee dubartiin dhiira nyaachistee jennaan barritti tuffatamtu ishee gaheeraa. Gaafa dhiiraaf maallaqa kennuu dhaabde hin ishee dhiisaa. Anisiin jireenya koof si dhabuun barbaadu gaaffii akkanaa lamuu lammataa nan gaafatinii jedheenaaf deebisee. Kan gaafate ana kan didemmoo isaa. Yeroo kaanitti garuu gaaffiin kun faallaadha. Na gaafatu jireenya jedheetti seeneera nan ergaa fi na nyaatu narraa adda bahu. Kanaan kunillee jaalala isaanaaf dabalee yeroo boqonnaa kiyyaa guyyaa eebbasaarra godheen guyyaan eebbisaa yeroo ga'u dhufeen eebbisiisee. Dhiira 3tti dubartii heerumte miti dhiirallee dubartii beektuun fakkaattu jedhee na dinqisiifate. Kanaan si'a kanas maatii kiyya dubbiseen boqonnaa fudheen yeroon koo gaheeraa gara biyya ambaatti deebi'een imalaa jedhee yeroon gaafadhu waggaa amma kanaa hojjetteettaa qabaadhus dhabis kan amma qabdu si gahaa. Kanaa ol biyya ambaatti deemtee umurii keen balleessinii jedhee na gorsee. Anis maallaqan qabadhee dhufes maatii kiyyaaf hireeraa amma homaa tokkollee of harkaan qabu. Qarshii hamma kanaa malee jedheen qarshiin qabu 60,000 isatti himee. Innis yaa jaalallee koo qarshiin 60,000 maallaqa salphaa miti yoo haala gaariin itti fayyadamtee yoo ati kan teessu ta'ee waan ati hojjettu waan si baasu siifan barbaadaa guyyaa tokko qofa walaa arginuu magaala keessan natti argisiisii jedhee natti dubbate. Anis tole jedheen wal argina jennee magaala aanaa keenyaa ittiin argisiise. Magaalli kun xiqqoodha gara godinaa deemna naan jedhe. Ganama aanaa keenya keessa naannaa oollee sa'a booddee immoo magaala godinaa keenya keessa naannofnee miilaan bakka hedduu laallee mana daabboo bakka kanatti otoo banattee hin si baasaa jedhee na gorsee. Anis maallaqni hin qabu maashinoota bituufoo nan gahuu jedheen yeroon isatti himu moobaayiliin kee warqeen ofitti naqxee jirtu kuni jireenya kee siif hin jijjiiru taanaan harka keerraa maal siif eegaa gurguriitii itti guuttadhu yoo amante har'aa kaasee anis asuman taa'een mana siif barbaadeen
haala siif mijeesseen sibiraa deemaa ganna hojii kana hojjechaa waanan tureef jalqabuuf homaa rakkoon qabu anumti siifin jalqabaa jedhee na gorseem. Kanaan anis mee nan laala maallaqni biyyaan baa'u bara kanaaf dhabeera jedheen waggaa 3 dura magaala keessatti mana daabboo baneen innis hojii barbaaddachuu dhiisee baatii 2 ana waliin taa'ee anas hojjettoota koos hojii barsiisee maashina xiqqoodhaan hojii jalqabnee hojiin sunis baay'ee matti nu baasee waggaa 2 hojjedheen dachaa maallaqan biyya Arabaatii argadhu argachuu jalqabeen darbeen maashina guddaa rootarii jedhamu kan daabboo tolchu magaala kana bakka tokko qofaa ture sanuu hoteela keessa keekiif qofa kan itti fayyadaman animmoo daabboof itti fayyadamuu jalqabeen hojii ajaa'ibaa hojjechaan jira. Jaalallee koo kana waliin jaalallee qofa taane hin hafne hojii qabatee baatii 4 hojjetee haa ta'uutii garuu mindaan isaa baay'ee xiqqoo waan na ta'eef kottu waliin jiraanna jedheen ofitti waameen amma akka hogganaatti mana daabboo kiyyaa kan hogganu isa daa'ima tokkos waliin godhanneerra. Jireenya gaarii namni kamuu jaallatu mucaa kana fuudheen waliin jiraachaa jira. Maallaqa xiqqoo of harkaa qabaadheen hojii kana jalqabus haa ta'uutii garuu wixinee hojii kanaa biyya hambaa deemuu dhiisuu kan na dhorke isaa. Waliigalaan mana tokko keessa naannoo nama 9 qacaradheen hojii kana hojjechaa jirra. Milkaa'inni kan argamu biyya hambaa qofatti miti. Sanuu maallaqni biyya hambaa yootti beekan malee barakaan qabu. Biyya ofiitillee namni akkana kallacha nama qabsiisu yoo argame hojjetanii jijjiiramuu danda'an amsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan asuma Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya waan isinitti dhagahame yaada keessan komentii jalatti barreessaa waan irraa barattan hubattan illee nuuf qoodaa jecha qophiin guyyaa irraaf isiniif qabaddeen dhiyaadhee kanuma fakkaata. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan nuuf qooduu kan barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.